Hayyee guyyaa har'aa fiilmii Soolanii eebbisiisuutti jirra jechuudha. Fiilmii Soolanee kana akkamittiin ilaalte ati fiilmii afaan Oromoo daayirektingiidhaan fiilmiiwwan baay'ee hojjettee jirta diraamaawwan baay'ee. Fiilmii Soolanee kana akkamitti ilaalte? Egaa fiilmiin yeroo hundaa fiilmiin tokko yoo eebbifamu waa tokko fuudhee dhufa, waa tokko immoo baatee dhufa. Kunis xiqqoo mootu waan xiqqoo haaraa nutti agarsiiseera jedhee namana. Yeroo baay'ee wantoonni akka Soolanee irratti argine histooriin kun baay'inaan yeroo baay'ee kitaaba irratti arganna. Isa kana immoo gadi buusanii gara fiilmiitti jijjiiruun kun asumaan osoo baratame jedhee yaada. Seenaadhuma dabarsine kana garanatti yoo finne mootu pikchariidhaan yookiin fiilmiidhaan yoo dabarsaa deemne nama kaaniif kaka'umsa ta'a. Namoonni baay'een seenaa kanaa barreessanii kan lafa kaayanii jiran hin dandeenyu hojjennu yeroon kun nuun eeyyamu jedhanii kan lafa kaayatan isaaniif kaka'umsa hin ta'a. Warra kana produce godhee hojjetee fi akkasumas as keessatti hirmaatanitti mootu hojii xiqqoo bu'aa bahii qabu jedheen yaada. Baay'ee bareedaadha, barsiisaadhas bareeda. Fiilmii Soolanii keessatti maal ajaa'ibsiifatte yookiin dinqisiifatte? Egaa fiilmii kana keessatti wanti addaa seenaa yeroo darbe sana keessatti fuudhanii har'a agarsiisuu fi akkasumas qorannaawwan turan yeroo darbe keessatti abbootiin isaanii irraa darban irratti xiyyeeffatee asirratti mootu kaarakter sana nama bada jettee maraata jettee gatte tokko ittiin lafaa kaastuudha jedhee namana kuni natti toleera. Indaastirii fiilmii afaan Oromoo keessatti fiilmiin Soolanii gahee maalii ni taphata jettee yaadda? Egaa fiilmiin kamiyyuu yeroo dhufu indaastirii tokko keessatti waa baay'ee taphata. Tokkoffaa kaka'umsa piroodiisaroota. Piroodiisaroonni akka gara fiilmiititti hirmaatan fiilmiin baay'inaan yeroo oomishame kaka'umsa uuma. Akkasumas fiilmii afaan Oromoo keessatti maal buusee darba jennee hoo yaanne waan baay'eedha. Karaa taatotaatiin, karaa piroodiisaraatiin, karaa ogeessota duuba kana jiranii fi warroota mana taa'anii mootu hojii kana hojjechuu sodaatanii taa'an garana hin deebisa jedhee yaada. Warreen iskiriiptiiwwan barreeffatanii kaan immoo piroodiisara ta'uu barbaade iskiriiptii dhabee taa'u kana maal dhaamtaati? Egaa inni meebii wal dhabuu ta'a, wal jala darbuu ta'a malee namoonni baay'een iskiriiptii barreessanii kanuma lafa kaayaniituma jiran hin jira. Yeroo baay'ee walitti dhufeenyi keenya walirraa fagoodha. Inni iskiriiptii barbaaduu fi inni barreessu sun walitti hin dhufani malee ijoollee baay'eetu jira, nama baay'eetu jira. Kanaafuu iyyafannoon nama beeknu osoo hin taane miidiyaa irratti baaneetiin osoo fiilmii iskiriiptiiwwan dorgomsiisnee caalmaa isa qabu hojjenna ta'eeti hojii guddaa hojii gaariis hojjechuu dandeenya. Warri immoo iskiriiptii dhabna jedhanis carraa kanaan ni argatan jedhee namana. Guddaa galatoomii ibsa nuuf laatte.